News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifannee Belbaan, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo hordoftoota walabummaa News Network. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtanii qophii marii qeerrooti. Egaa akkuma beekamu haala yeroo irratti marii yeroo yerootti goona. Keessummoota lama qabadhee dhufeetan jira. Keessummoonni kiyyas Mustafaa Amantee fi Bilisummaa Tasgaraatii. Kun sooshaal miidiyaa irratti namni wallaaleen jiru warra mirga dhala namaaf walabummaa Oromiyaaf qabsoo gochaa jiran halkanii guyyaa wareegama qaqqaalii baasaa jiranidha. Baga nagaan dhuftanii waamicha kiyya dhageessanii walabummaa News Network irratti yaada keessan uummata Oromoof ibsuudhaaf dhufuu keessanii fi baay'een gammadee jira yoo yaajanne. Ayyee walabummaa galatoomi nu affeeruu keef waan itti jirtu gaariidha jabaadhu galanni kee bilisummaa ta'u. Ayyee egaa affeerraa nu gootee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti yaada akka kennannuuf nu dhiyeessuu keetiif baay'ee galatoomi isin jechuu barbaanna. Baay'ee galatoomadha. Egaa haalli biyyi keenya keessa jirtu baay'ee rakkisaadha. Mee sagantaa keenya kana uummanni Oromoo bahaadhiyaatti kaabaa kibbatti kan daawwachaa jirtanii muuziqaa xiqqoo wajjiniin booda walitti deebinaa. Umurii dargaggummaan ishee ofiif jiraachuu fuudhee sooradhee ilmaan bultii mana dhaabbachuu ofii kottii waaqadheenii siif joora halkaniif guyyaa biyyaaf saba koof jedheenii awwaale fedhii kiyyaa. Egaa ashama akkam jirtu deebinee jirra. Gaaffii jalqabaa bilisummaarra hin eegala hangafa sii taa'ee yaadamu Mustafaa dhiifamaa wajjiniini. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti biyyi Itoophiyaa jedhamtu irraan abidda jalaan abidditti qabatee jira. Bara 27 guutuu garuu uummata Oromootti qabatee jira. Abiddi kun immoo cehee gara Itoophiyaa walumaa gala Itoophiyaatti qabatee jira. Fakkeenyaaf waggaa 2 guutuu lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti jiddugaleessa Oromiyaatti abiddi qabatee dhaamuu hin dandeenye waggaa 2 guutuu rakkoo hamaatu ture jechuudha. Kanumaa wal qabatee TPLF aangoo gadhiisee gara biyya isaatti yookaan immoo gara qe'ee isaatti deebi'uurra bakka isaa Abiy Ahmad bu'ee Abiy Ahmad waggaa 2 yeroo akka biyya bulchu carraa argatee ture jechuudha. Mee kanaafi egaa Abiy Ahmad aangoo qabatee naannoo Tigraay irratti lola banuu isaa hundi keessanuu ni beektanii. Mee bu'aan inni akka mootummaa Itoophiyaatti yookaan immoo akka uummata Itoophiyaatiif injifannoon inni baatii lamaan kana Tigraay lolee cabsee argamsiise akka biyyaatitti wanni inni biyya sanii argamsiise maaliin bu'aa waraana kanarraa uummanni Itoophiyaa fayyadame yookaan immoo mootummaan Itoophiyaa fayyadame jettu ni jira? Gara bu'aa isaa sana shallaquufitti otoo hin seenin dura Itoophiyaan kun maalidha isheen
maal keessas jirtidha tu waa ilaallee gaariidha. Akkaataa isheen uumamtes. Oromoon yeroo mammaaku namni fanxoon qabee yoo himatu ta'e qorichan argatu fanxooma isaa wajjin du'a. Maaliif fanxoo bakka isheen bakka rakkootti namatti biqilti waan ta'eef yoo himattee qoricha dawwaan arganne achumaan duuta. Itoophiyaan qoricha yookaan dawwaa ishee barbaachisu otoo hin argatin fanxoo isheetiin qabamtee utuu dhukkubsattuu waggaa 150 turtee fanxoo kanaan du'uudhaaf deemti amma. Dhidhitataa jirti lubbuun keessaa bahuudhaaf. Ofumaati diraamaa miidiyaan qabataniiti warri nafxanyootaa waggaa 150 hundee isaanii lafatti gadi qabatanii ikonomii biyya sanaa eenyummaa biyya sanaa kan keenya jedhanii saamaa turaniin miidiyaarraa har'a kunoo gadi ba'anii bacaa jiru malee Itoophiyaan du'uudhaaf dhidhiitataa jirti. Qabsaa'onni gameeyyiin Oromoos wareegama hedduu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kaffalan bilisummaa Oromiyaaf walabummaa Oromiyaaf gatii guddaa baasan Oromoo miliyoonaaf kumaatamaan of jala hiriirsanii mooraa qabsoo sanaa keessa gabbisuu keessatti iddoo gurguddaa qaban har'a Itoophiyaa malee duunee argamna jedhanii mooraa qabsoo Oromoo dhiisanii mooraa qabsoo Itoophiyaatti yeroo isaan ce'an kufaatiin Itoophiyaadhaa daranuu itti ammaachaa jira malee bu'aan achirraa argamu tokkoyyuu hin jiru. Maaliif gaaffii saba guddaatu waggaa 150 hin deebine. Saba silaa guddatee biyya sana keessatti iddoon olaanaa kennamee fi kabajii isaaf barbaachisuuf akka baay'ina isaatiif akka qabeenya isaatiitti ulfina isaaf barbaachisu kennamuufi malutu tuffatamee gadi dhiitamee irra ejjetamee eenyummaan isaa irraa mulqamee kara deemtuuf warra eenyummaa hin qabneen wanti hundi isaa irraa fuudhamee jiraataa jira. Sabni kun immoo waggaa 150 harkan kennadhu jedhee qabsoo hadhooftuutu walirraan kutiin geggeessaa waan jiruuf Itoophiyaan gara duutti deemaa jirti. Maaliif nama yoo dhaqanii handhuura isaa qaban namni socho'uu hin danda'u. Handhuura har'a gaanfa Afrikaa sun keessa jirtu keessaa biyyi impaayera Itoophiyaan jirtu sun handhuurri biyyattiidha akkuma jirutti iyyuu Oromoodha. Dinagdeen kan keessaa maddu, beekumsi kan keessaa maddu, wanti hundinuu kan keessaa maddu, teessumni Afrikaas haa ta'u imbaasonni addunyaadha kan isaan keessatti daangulan handhuura biyyattii kan taate Oromiyaadha jechuudha. Oromiyaan har'a handhuura biyyattii ta'uudhaan dhukkuba eelaatti taatee jirti jechuudha. Kanaaf gaaffiin uummata Oromoo waggoota dheeraadhaa deebii waan hin arganneef impaayerri Itoophiyaa sukkummaaf ololaaf yookaan immoo afaan faajjii kana keessaa baatee kan isheen fayyuu dandeessu yoo uummanni Oromoo sabni guddaan kun kabaja isaaf malu argate qofadha. Yoo kanaan achi Itoophiyaan utuma akkasitti dhidhiittattu lubbuun ishee gaafa keessaa ba'e akka nama xaarmuzii caccabee bakka 100tti caccabuudhaaf deemti. Akka Sooviyeet Hibreetii yookaan immoo warra Raashaan iddoo 100 meeqatti caccabdee biyyoota 6-7 taate akkas ta'uudhaaf deemti jechuudha. Kanaaf har'a Oromoon maal godhuu qaba? Oromoon qe'eensaa akka inni hin goolabamneef, qe'eensaa akka inni hin miidhamneef, manni isaa akka hin diigamneef Oromoon walitti yaa'ee mooraa tokko jala taa'ee gaaffii isaa gaaffii tokko waliin gaafachuu qaba. Afaan isaa afaan tokko waliin dubbachuu qaba. Gaaffii siyaasaa gaafatu gaaffiin siyaasaa isaa gaaffii qixa ta'e gaaffii Oromoo gitu gaafachuu qaba malee gaaffii Oromoo hin ginneef Oromoo bakka hin buune dhaqee yoo gaafateef addunyaa cinallee yoo dhaqe Oromoo xiqqeessa qabsoo bilisummaa Oromoo lafarra gootota malee bu'aa qabsoo Oromootiif fiduun qabu. Kanaaf Itoophiyaan ofumaa dhiphataa jirti. Gaaffii Oromoo deebisuu dhiisuudhaan miidiyaa qabataniiti warri nafxanyootaa miidiyaaraan uummata addunyaa sossobaa jiru. Ofii isaanii of sossobaa jiru. Biyyoota ollaa sossobaa jiru. Garuu sabni guddaan gaanfa Afrikaa sabni Oromoo qaaniif yeelloo hamaa keessa jira. Kana keessaa Oromoon kan bahuu danda'u immoo yookiin dubbii fixatee haasa'ee addaan waliin bahu yookaan immoo lolee fincilee aangoo giddugaleessaa sana harkatti deeffatee gaaffii uummanni Oromoo waggoota 100 gaafachaa ture sanaaf deebii kennudha. Kanaaf Itoophiyaa dhidhiittatu kana keessatti Abiyyi akka barbaade shaafolaa jira. Yoo barbaadu uummata Oromoo shororkeessee uummata Oromoo komaandi poostii irratti labsee waggaa 2 guutuu daa'ima ola deemaa waggaa 2 hanga jaarsa waggaa 80 ajjeesee hidhaatti guuree haadha Oromoo dararee durba Oromoo gudeedee qe'ee Oromoo barbadeessee mana Oromoo gubee loon Oromoo qabeenya Oromoo hundumaa barbadeessee gaafa dubbiin harkatti jabaattee aangoo giddu galeessaa kana jabeessee qabatee bulchuudhaaf warri karaa kaabaa jiran warri Tigireen aangoo isaatiif yeroo isaan isa sodaachisan
uummata Oromoo cinatti dhiisee immoo gara kaabaa deeme lolatti bane jechuudha. Lola amma Tigreetti bane kana keessaa ba'uu hin danda'a, ba'uu hin danda'u. Abadan jarri kun waggaa utuu Abiy garaa haadha isaa keessaan dhalatin qabsoo fincila yookaan immoo qabsoo waraanaa ticichanii gammoojjitti galanii uummata isaaniif qabsoo jalqaban jechuudha. Abiyyi bara sana iyyuu hin dhalanne. Har'a waggaa 45 ta'eera, Abiyyi har'a waggaa nama 43 ta'anii jedha. Bara sana waggaa 45 dura gammoojjii Tigraayitti galanii saba keenya bilisoomsina jedhanii kan isaan gammoojjitti galan. So har'a isaan Maqalee dhiisanii yoo isaan ba'an istiraateejii waraanaaf saba isaanii baraaruuf jecha uummata keenya miidhaarraa eeguuf jecha jedhanii warshaan keenya qabeenyi keenya akka hin gubanneef jedhanii Maqalee gadhiisanii yoo isaan gammoojjii gara wal baqatanii gara kaabaatti wal baqataniyyuu Abiyyi of gowwomsaa jira malee qabsoon isaan inni galee kun hin xumuramne. Qabsoon isaan jalqaban kun kana boodadha. Ijoolleen Tigreedha magaala keessa gadhiisanii fi ba'an malee baadiyyaan naannoo Tigraay lola hamtuu keessa jira jechuudha. Namoonni isaanii biyya alaa kanatti guyyaa yartuu gidduutti 1.something million raised godhan jechuudha. So kanaaf of gowwomsaa jira, mo'adheen jira, kana godheen jira jedha. Waan tokkoyyuu Maqalee gadhiisee fi ba'ee Maqaleen immoo istiraateejii waraanaatiif gadhiisanii ba'anii saba isaanii baraaruuf jecha gadhiisanii ba'anii qabsoon gammoojjiidha hin jalqabne. Abiyyi immoo kana keessa damdammatee jalaa ba'uu hin danda'u. Addunyaan irratti duulaa jirti, biyya ollaa irratti duulaa jirti. Sudaan wajjin lola hamaa galanii jiru karaa naannoo Amaaraadha. Qabeenyi hamaan naannoo sanaan qisaasamamaatu keessa jira. Warri Eertiraa dhufanii lafa isaanii karaa kaabaadhaa dhufanii lolanii Tigree rukutanii cabsanii gara Abiyyiin gargaaran qabeenya isaanii tokko utuu hambisiin mana diiganii warshaa diiganii fudhatanii deemaa jiru. Isa kanaaf Ameerikaan gadhiisaatii ba'aa yoo hin baatan ta'e rakkoo keessa galtu ittiin jedhaa jirti. Kan nama gaddisiisu infoormeeshiniin naannoo sanarraa dhufaa jiru kan nama dhibu warshaa naannoo sana jiru hundumaa guuranii fuudhanii deemaa jiru. Makiinaa isaanii isa caccabaa isa bara dargiidhaa saamanii dargiin dhiisee fi deeme. Silaa namichi sun addunyaa wajjin quunnamtiin qabu ikoonomiin isaanii du'ee jira. Makiinaa caccabaatti fidaniiti Tigraay keessaa qabeenyaa guuranii Eertiraatti baafataa jiru. Isa kana addunyaatu odeessaa jira. Uummanni ijoolleen Tigraay kanarraa dubbachaa jiru. Abiyyi lola hin xumuramne calqabee jira. Isa kanaaf herrega isaa akkamitti gadi buufna kan jedhu gara boodaatti itti deebi'uu dandeenya. Baay'ee galatoomii. Egaa obboleessa koo Mustafaa atis gaaffiidhuma kanaan gaaffii lammataan si gaafadhaa. Isa kanarratti waan irraa hanqateetti guutaa. Meegaa akkuma beekamu akka Abiy Ahmed Alii jedhetti qabeenyi biyyattii guutummaan guutuu biyya Tigraay keessa jira. Kanaafi qabeenya kana fakkeenyaaf waan inni qabeenyi biyya sana keessa jira jedhee yeroo hedduu miidiyaa irratti gadi bahee dubbachaa ture. Qabeenyi naannoo Tigraay keessatti mootummaan Abiy yookaan immoo namichi biyyan bulchaa jira ofiin jedhu kuni mee maalinni wanni eegii Maqalee to'annoo jala oolche wanni achitti isaan qabanii uummatatti agarsiisanii kunoo isa kanaafi kan isaan lolaa turre isa kana uummatarraa saamanii biyyarraa saamanii magaalaa guddoorraa gara magaalaa xiqqootti dabarsanii gara yookaan immoo naannoo isaanitti dabarsan kan jedhuu fi miidiyaadhaan iddoo adda addaa deemanii agarsiisaa jiru. Mee kana gubbaa irratti yaada maalii qabda Mustafa? Galatoomi walabummaa obboleessi kan koo waan baay'ee kaasee ture. Asirratti wanti ni xiqqoo itti dabaluu barbaadu wanti baay'een illee hin jiru. Amala Abiy Ahmed xiqqoo waa tokko jechuun barbaada. Abiy Ahmed amalli isaa jalqaba irraa kaasee afaan wayii qaba inni. Afaan wayii gaafan siin jedhu akka nama afaan Oromoo ni dubbatu, afaan Amaariffaa ni dubbatu hiikoo biraa qaba. Abiy amala isaatiin yoo ajjeese na ajjeesan jedha. Yoo rukute na rukutan jedha. Gaafa inni kolfuu bo'aa akka jiru irraa beekuudha wanti barbaachisu jechaadha. Gaafa Abiy waa hinjifanne namichi kun dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee reddeebi'ee illee dubbatu inni kun ogummaa jaraa keessa galuu ta'a. Matumti isaa nagaa ta'e nama shakkisiisa. Amma paarlamaa irratti dheengadda gaafa wal ga'u gaafa paarlamaa irratti waltajjii akka waan
teekinooloojii guddaa qabu wayii taasaa ture dhimmoota baay'ee keessa galee dhimma waraana naannoo Tigraay kana. Achuma irratti maal jedhee jalqaba misaayiliin meeshaan waraanaa gurguddaan parsantii 90 ol naannoo Tigraay akka jiru ifa godhee ture. Battaluma sanatti immoo misaayilii illee baay'inaan akka Finfinnee qabu waajjira ministeera raayyaa ittisaa seentanii dhuftanii magaazina isaanii jechuudha. Kuusaa meeshaa isaanii sanaa daawwachuu dandeessu jechaa ture warra paarlamaati. Maaliif nuti hin fayyadamne? Amalli isaa maanni gaa waraanuma kana jalqaba eenyu akka jalqabe waan beeknu qabna. Amala isaati waan ta'eef jechuudha. Amma inni baay'ee jajjabaatee waraana kana injifannoo gurguddaa arganne goota keenya maal keenya jedhee inni waraana kana dhaadessu parsantii waraana kanaa irra guddaan biyya sana keessatti akka fe'e namatti agarsiisa jechuudha. Kanaaf asirraa wanti nuti hubannu wanta addaan jiru. Inni meeshaa inni amma fakkeenyaaf naannoo sana keessaa yookiin akka waan jiruutti yookiin akka waan biyyaa eegaa jiruutti qabu pileenii isaanii akka gubate argaa turre taankii gubate meeshaa gaafa jirri TVdhaan mul'isan argaa turre qabeenyi isaanii guutummaa guutuutti achi keessatti akka barbadaa'e namatti mul'isa. Waraanni kun immoo maa inni agarsiiftuu waraana kanaa immoo maali kan jedhuufi dhugaa dubbachuu fi waraanni kun kanaan dura jirre wayyaaniin TPLF kanaan dura yeroo gabaabaa keessatti ariitiidhaan injifatanii amma isaan goduritti deebuudhaaf deemani malee tooftaa waraanaa guutuu fayyadamanii osoo waraana kanatti deemaniiru ta'e naannoodhuma Tigraay daangaan ga'u ture Abiyyi Ahmad yeroo kanatti. Humna qabuu fi kutannoo waraanaa qabu walitti qabdee gaafa laaltu jechuudha. Maal seete waraanni guddaan sicha deemaa jechuudha. Waraanni dhaabbii hin qabne biyyattii guutu amma kanaan dura naannoo Tigraay keessatti lolamaa jira. Oromiyaa keessaa nama ajjeesu malee nama tumu, hin hidhu, hin ari'u wantoota arrabaatti illee dubbachuuf hin tolle gocha adda addaa raawwatu waraanni kuni garuu hamma guutummaa biyyattiin waraana gara waraanatti jijjiiramuuf deemaa jirti. Waraanni achi keessaa sun naannoo isaa sanarraa bahee waraana kana gara naannoo biraatti babal'isee biyyattii nagaa dhowwuudhaaf adeemaa jira. Kun yeroo gabaabaa keessatti waan ijaan agarru ta'uu danda'a jechuudha. Egaa asirraa maal hubattaa? Namni Oromoo gante eessattiyyuu akka isheen hin milkoofne. Eenyu yoo ta'e diina keessaas haa ta'u, diina laas haa ta'u, Oromoo irratti dhiibbaa yaadda taanaan dhugaadhuma jirutu dhugumanni qabu sanatu sin baasuu jechaadha. Kanaafi waraana inni yookiin meeshaa adda addaa naannoo sana jira jedhee ittiin dhaadatu wanti nuti waan agarre irraa ragaa bahuu dandeenyu gubatee akka badee fi barbadaa'ee akka bade arguu dandeenya jechuudha. Namichi kun amma abidda keessaa bahuu hin dandeenye keessa galee jira. Abidda keessaa gar tokkotti socho'uu hin dandeenye. Maaliif biyyoota ollaa wajjin nagaa dhabaa jira. Biyyoonni addunyaatti ka'aa jirti. Uummanni guddaan, sabni bal'aan, sabni silaa waan hunda haguugee fi da'oo ta'uu fi danda'u erga irratti dammaqee shira isaa baree mootummaa kanarratti dhiibbaa gochuu jalqabee waggaa 2 lakkoofsiseeraa jechaadha. Kanaaf Abiyyi Ahmad shiranni tate isumatu deebisee isatti qabee lolli kun immoo lola baay'ee lola hamaa keessa galuuf adeema. Lola baay'ee ho'ee jalqabee gara waraana bal'aatti adeemaa jirudha malee lola guyyaa 15 inni ittiin dhaadatu san akka hin taane asirraa hubachuu danda'uu qabna. Ani asirratti kanuma jedheen gara boodaatti mata duree biraa irratti walitti deebine gaariidha yeroo keenya wajjin. Haa ta'u egaa akkuma silaa gaaffii tokko kaastee turte waan gaaffii na keessatti uume jaalbilisummaa. Maalinni warra ollaa wajjin wal lolaa jiru isin lameen iyyuu amma kaastaniitu addunyaan isitti ka'ee jira jettanii fakkeenyaaf ollaan itti ka'uudhaa fi ollaan amma isaan isa ollaa miti isa addunyaan ittiin lolaa jirtu iyyuu aktiivistoonni warri PP namoonni gurguddaa kan jedhanii gargaarsa keessa wajjiniin hallayyaa seenaadha isiniin kadhannu
kan jedhanii sadarkaa piroofeesaraatu barreessanii tiwiitarii irratti kan isaan gadhiisan jira. Mee kanaan wal qabatee akka mootummaatti otoo hin taane uummanni achi keessa jiru sun sababii murna of ijaaree hawaasa miliyoona 150 garamitti deemaa jira. Hireen hawaasa kanaa maal ta'a? Somaaleen lola itti bantee jirti. Achirraan Somaaleenii fi Keeniyaan wal dhabanii jiru. Asirraa Suudaaniin, achirraa Eertiriyaan biyyi kuni lolli kun iddoo kana hunda gahaa jira. Isaan immoo deebiin isaan kennaa jiranii hallayyaa seenaa jechaa jiru. Isaan amma dhuguma waraana qabnaa, meeshaa gahaa qabnaa jedhanii akkasitti dhaadachaa jiru moo uummatuma kana ficcisiisuudhaaf ajandaa biraatu duuba jira kan jettu yaada qabdan mee kanarratti maal jettan? Dhimma lolaa sana keessa otoo hin bahin gabaasii dhiyaate jedhanii miidiyaa irratti kaleessa galgala halkan harki tokko kan jedhu Abiyyi faa gabaasa dhiyeessanii jiru jedhanii waraanni kaleessa walgahii godhataniiru waan ta'eef bilxiginnaan achirratti akka dhiyaatetti jedhutti gabaasa an dubbise sun maal jedhaa waraana 23,000tu Abiyyi faa jalaa du'ee jedhaa. Waraana 10,000 milishaa fi faannoorraa naannoo Amaaraati. Waraanni gara 6,000 ammoo poolisii addaa Oromiyaatii fi kan Sumaalee naannoo Kibbaati jedha. Inni kaan raayyaa ittisa biyyaati jedha kan dhume. Nama hedduutu reeffi amma funaanamuu dadhabuttidha jedhanii kan kuniyyuu gabaasa karaa filiitti qophaa'eeti jedha. Kanaaf maatii namni jalaa dhume kanaaf birrii Itoophiyaa birrii 50,000 akka kennamuuf murteessanii ka'an kan jedhu odeeffannoo barreeffama tokkorraa argee jira. Kana yoo ilaaltu waraana isaan guyyaa lamatti goolamna jedhan ilaali lubbuu nama hin barbaachifne lubbuu nama ammanaa itti gabbaru jechuudha. Kun maalii irraa agarsiisa yoo jettu of dhiibuu fi of tuulummaa warra Amaaraa. Amma gorsitoonni kan Abiyyi kan dhimma biyya alaa gorsan Amaaraa kan mootummaa naannoo giddu galeessaa gorsan Amaaraa kan raayyaa ittisa biyyaa gorsan Amaaraa kan qabeenya irratti kan dinagdee irratti kan poolisii Finfinnee irratti waan hundumaa irratti amma kan hoogganaa jiranii warra Amaaraati. Olaantummaan Amaaraa kun immoo of tuulummaan waan guuteef of tuulummaan isaanii immoo yeroo hundumaa tuffii wajjiniin waan wal makuuf amma qabeenya hin barbaachifneef lubbuu dhala namaa gatii guddaanu itti ba'ee hin argamne akkanumaan qisaasaa jiru jechuudha. Lolli kun immoo akkanumaan kan dhaabbatu miti. Bor dargaggeessaaf dargaggeettiin naannoo biraa dhaloota biraa ta'an wareegama hin barbaachifneef gammoojjii Tigraay keessatti dhumuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Maqaa lu'aalaawwinnati yookaan immoo jaalala biyyaa jedhu. Kanaaf har'a yoo walumaa galatti waa'ee waraanaa kana ilaalle qisaasama guddaan akka isaanirra ga'e qisaasama guddaa kana keessaa immoo ba'uudhaaf rakkoo waan isaanitti ta'eef miidiyaa of harkaa qabaniin leellistoota isaanii geessanii warra madoo warra miidhame sana akka isaan naqanii viiziitii godhan yookaan immoo akka isaan naqanii ilaalan godhaa jiru. Kuni maaliif jajjabina fakkeenyummaa gaarii qabu jedhanii jaalala biyyaa qabu jedhaniiti namoota aangootti kenne kanaan akkasittiin biyya gowwoomsaa jira. Yoo walumaa galatti fudhattee xiyyaara hedduutu akka gubatedha, taankiin hedduun akka gubatedha, qabeenyi hedduun akka barbadaa'edha. Warri Awurooppaadha, eedii yookaan immoo gargaarsa kamiin iyyuu gargaarsa kamiin Itoophiyaatiif godhaa jiran hundumaayyuu irraa kutanii jiru. Ameerikaan akkuma isin quba qabdan walitti bu'iinsa Ijiptii wajjiniin seenan waa'ee haala gaabbayyaa irratti kanaan dura wantoota hedduu Itoophiyaatiif kennaa turte akka jirtutti akka dhaabdee jirtu beeksistee jirti. Isa qofaayyoo otoo hin taane bishaan abbayyaa kun yaa'uu qabaa. Ijiptii bishaan kun yoo jalaatii qabamee jiraachuuf dhabamuu irratti waan deemtuuf kun immoo mirga isaaniiti bishaan yaa'uu qaba kan jedhuuni pirezidaantiin Ameerikaa erga gadi ba'ee dhaadate Itoophiyaa warri ofiin jedhan leellistoonni sirna nafxanyaa miidiyaa irratti gadi ba'anii goofandii banneeti bishaan keenya faa jallifanna waan akkasiifaa jedhaa turan. Goofandii isaan banan kun eessa akka ta'e illee hin beekan jechuudha. Eenyutu goofandii kana kenna doolaarii eessaa ittiin akka inni kennamu illee hin beekan. Of tuulummaa waan qabaniif waan hundumaayyuu tuffiitiif akka waan mandara keessaatti waan yaadaniif addunyaan alatti waan jiraniif rakkoo biyyattiitti deemaa jiru kanaaf itti gaafatama kan qabu lubbuu namaa ba'aa jiruuf itti gaafatama kan qabu Abiyyii fi warra jala deemtota sirna nafxanyaa leellisan warra bara dargii keessatti baqatanii biyya ormaatti galanii amma lubbuu horatanii gara qeetti deemanii ilmaan Oromoof ilmaan cunqurfamaa warra goolaa jiranidha.
Kanaaf yoo walumaa galatti ilaallee Sudaan amma miidiyaa garaagaraa irraa dubbisuu dandeessu lola hamaa naannoo Amaaraa wajjiniin wal keessa galanii jiraniin lolli guddaa keessa akka jiranidha. Of tuulummaaf of dhidhiibummaan warri nafxanyaa kun warri Amaaraa kun kaleessa walga'ii warri PP godhatan keessatti sagalee guddifatanii yeroo dheeraa fudhachuudhaan kontirool walga'ii sana godhanii PP warra biraarraa PP naannoo Amaaraa PP naannoo warra Kibbaa utuu hin jedhin warra ofii isaaniitti qopheessanii walga'ii sana ofii isaaniitti fixan kan jedhu odeeffannoon keessaan nu qaqqabaa jiru tokko jira. Innis akka inni odeessu jedhutti warra naannoo Oromiyaa tuffachuudhaan warra naannoo Beenishaangul tuffachuudhaan daangaa dabarree nuti daangaa Itoophiyaa yookaan jeequmsa naannoo Oromiyaatiif naannoo Beenishaangul Gumus Matakkalitti ta'aa jiruuf nutu tasgabbeessuu danda'a kan jedhuun waraana keenya galchinee tarkaanfii barbaachisu fudhanna kan jedhuun akka isaan dhaadataa turan. Kan nama dhibu warri naannoo Oromiyaa jecha tokkollee dubbachuurra akka sodaatan hidha kan dubbatamaa jiru. Kanumti xiqqoo dubbatellee warra Kibbaatii fi warra Beenishaangul Gumustu daangaa keenya ceetanii tarkaanfii tokko fudhachuu hin dandeessan kan jedhudha kan odeeffamaa jiru. Walumaa galatti of tuulummaan warra Amaaraa kun warra Oromoo irratti, Gaambeellaa irratti, Beenishaangul Gumuz irratti, Oromoo irratti, Tigree irratti darbee immoo daangaa darbanii warra Sudaanii wajjin lola hin barbaachifne keessa galanii biyyattii kana yookaan gaanfa Afrikaa kana jeequmsa hamaa keessatti affeeranii waan jiraniif addunyaan bifa isheen ittiin ilaalaa jirtu bifa addaati. Dinagdeen biyyattii keessatti seenaa hin jiru. Tuuristoonni biyyattii keessatti seenaa hin jirani. Investoroonni biyya Ormaa, biyya Awurooppaa fi biyya Ameerikaa, biyya Awustiraaliyaa fi biyya Afrikaa garaagaraa irra jiran biyyattii seenaa hin jirani. Nageenyi biyyattii haalaan yaaddessaaf haalaan sodaachisaadha. Namnu qe'ee abbaa isaatti dhalate keessatti dhaqee warra isaa ilaaluu hin danda'u. Rakkoo guddaatu jira. Daandiin karaa irratti bakka hedduutti nama to'atu, nama gadi baasaniiti akka barbaadan qabeenya namaa saamu, waraanaan biyyattiin bulaa waan jirtuuf walumaa galatti iyyuu addunyaan biyya Itoophiyaa jedhamtu karaa akka isheen itti ilaalaa jirtu baay'ee bifa tuffii ta'ee fi namichi kun akka wanta inni maraataa ta'e itti ilaalaa jiru malee akka biyya isteebil taatee biyya of dandeesse taatee biyya walaba taatee ilaalaa hin jirani. Akka waan maraatuun tokko biyya tokko jeeqaa jirutti ilaalaa jiru. Deemsi Abiyyi deemaa jiru, hojiin Abiyyi fudhachaa jiru, tarkaanfiin fudhachaa jiru, tarkaanfiin waraanaan biyya nan bulcha jedhu siizinii kooti yookaan lammii kooti jedhu irratti tarkaanfii waraanaa xiyyaaraa fi lafoodhaan inni fudhachaa jiru baay'ee addunyaa naasisee waan jiruuf walumaa galatti sodaa guddaatu gaanfa Afrikaa keessatti calaqqisaa jira. Galatoomi daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtanii qophii marii qeerrooti. Egaa Mustafa waan itti dabaltu jira. Atis itti dabaliitii sana booda achumarraanii gara keettis dabarree atis immoo waan qabattee jirturraa mari'annaa jechuudha. Galatoomi. Ayyee galatoomi maal seete waan amma kaafne irratti waan tokko waa'ee hawaasa keenyaa as keessa yaadachaa deemna jedhee ta'uu waa tokko kaasuu barbaade amma biyyi keenya suni inni meeshaa qabu meeshaa isaa walitti agarsiisaa jira, walitti sakattaa jira, isa kamtu hojjeta akkamitti dhukaasa walirratti shaakalaa jira jechuudha. Maaliif naasuudhumaan meeshaa takkaa dhuka hin beekne illee gadi baasanii yeroo itti ofuma isaaniitii wal fixa illee warri keessa beekan yeroo itti dubbatan ni jira beekte. Shaakaluma meeshaa waraanaallee ni ta'e waraanni naannoo Tigraayitti adeemsifame suni kanarratti mee gara keenyatti immoo deebisnee gaafa laallu waraanni kun egaa xumura irratti abbaan tokko ni injifata. Waraana keessa injifachuuf injifatamuu jira waan ta'eef jarri kun lamaan immoo Oromoof eenyu jettee gaaffii hin barbaachisu. Eenyu akka isaan ta'an beekamaadha. Wayyaaneen diina keenya kaleessaati. Nafxanyaan immoo diina keenya kaleessaatii fi diina keenya har'aati. Isa kana adda baafne amma nafxanyaan seenaa keessatti lama sadii akka nutti deebi'aa jirtu hawaasni keenya beekuu qabaa jechaadha. Kan uummata Oromoo irraa harma muraa ture, ka harka muraa ture, kan lakkooftee illee fixuu hin dandeessu lubbuu nafxanyaanii saba Oromoo xaragdee jechuudha kanaan dura lafarraa. Garuu har'a gaaf namni tokko waan isheen har'a reefuu dhuftee waggaa lama fa'aa guutteetti yeroo itti hubatu jira jechuudha. Seenaa impaayera biyya sanaa keessatti dhiittaa mirga namoomaatti kan akka nafxanyaatiin walgituu hin jiru. Abbootii keenya lubbuun jiran yoo gaafatte baay'ee garaa jabaatti.
Ammuma ilmaanuma isaanii yoo ilaalte bakkuma wajjin jiraatutti yoo ilaalte baay'ee garaa jabaatti warri ilaalchi sun keessa jiru jechuudha. Warri ilaalchi nafxanyummaa sun keessa jiru Oromoodhaaf gara laafina tokko hin qabanu. Oromoo akkuma horiitti, akkuma looniitti, akkuma beellada adda addaatti itti fayyadamuu barbaadu. Oromoo kana nama jedhanii kireditii namaallee hin kennanuuf jechaadha. Himaniiru isaanis irra deddeebi'anii nuti uummata Itoophiyaa iyyuu miti. Dhugaa isaanii dubbatanis maaliif nuti uummata Itoophiyaa iyyuu miti jedhu. Garuu isee adiidha nuti adii turre gurraachan turre jedhu. Isa kana aduun biyya aduutu nutti bahe maal jedhudhani egaa biyya Ameerikaa lafa nu jirru aduun hin baha Awurooppaadhaas hin baha kaleessallee waan kana irratti dubbannee turre maaliifan jechuu barbaade uummanni kan keenya kana keessatti waan tokko yaadachuu qaba. Amma maal gochuu qaba hawaasi keenya maal keessa jira egereen hawaasa keenyaa maal ta'a amma fakkeenyaaf uummanni kan keenya hayyuu keenya ilaaluu danda'a dhugaadhaa hayyuun rakkoodhaaf furmaata fidaa. Dhiphinaaf furmaata fida gabrummaadhaa fi tooftaa ittiin namni qabsaa'ee bilisummaa mataasaa gonfatu bifa barruutiin bifa adda addaatiin karaa miidiyaatiin hawaasa qaqqabsiisuu danda'a waama eeggatamuu qabudha. As keessatti garuu uummata kan keenyaa irra deddeebi'ee waggaa meeqa kan namni baay'een irratti illee waliin galle humna isaa jabeessuudha. Uummanni keenya humna isaa yoo jabeeffate addunyaa kana keessatti sabni uummata kana gitu hin jiru. Addunyaa kana keessatti fakkeenyaaf himee fudhadhu biyyoota adda addaa uummati Oromoo miliyoona 60 erga jenneeti kanumti diinni nuu lakkaa'ee biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina uummataatiin miliyoona 60 gadi kan ta'an meeqatu jiru. Biyyoota addunyaa keessaa miliyoona 60 gadi kan ta'an meeqatu jiru. Bal'ina lafaatiin haga Oromoo kan hin geenye. Baay'ina uummataatiin qabeenyaan humna nama barateetiin diinagdee adda addaatiin haga Oromoo kan hin geenye biyya mataa isaanii ta'anii jiru. Amma maal seete dhugaan si'anu biyyoo amma fakkeenyaaf faranjiitti gaafa himattu rakkina akkasiin irra ga'e jettee rakkoo Oromoo kana dhugaan si'anu. Amma kan jira Tigraay kuni baay'ee poopulaar ta'ee dubbatamaa jira addunyaa keessatti. Maaliifi saba xiqqoodhaa humni guddaan humni biyya bulchu saba xiqqoo kana dhiituu akka danda'u yaada isaaniitti of amansiisanii beeku silumayyuu. Oromoon gaafa himatu an saba bal'aadha an saba guddaadha ofiin jedha. Garuu akka saba guddummaa isaatti akka bal'ina lafa isaatti kabaja takka argatee hin beeku. Kabaja argachuu fi humna isaa jabeessaa deemuun keenya gaariidha. Namoonni baay'een jaarmiyaa Oromoolee jechuu ni danda'u. Jaarmiyaa Oromoo jabeessuu filannoo bilisaa jedhu biyya sana keessatti filannoon gaggeeffame Oromoon akka waliigalaatti mirga isaa kabachiisuu hin danda'u jedheedhuma ni yaada. Egaa mee yaada kan koo kanarratti bifa gaaffiitiin wantani tokko lama qopheeffadhe ni jira. Akka dhuunfaa keessanitti waama namarra kaasirra mee walabummaa irraa eegaluuti Oromoodhaaf akka carraatti kanatu isaaf bu'aa yookaan immoo kanatu bu'aa guddaa isaaf buusuu danda'a. Oromoodhaaf furmaata kan fiduu danda'u kana jettee kanatti Oromoodhaaf gabaabsitee lafa keessu maalidha? Amma waan baay'ee keessan gallu dhimma hayyoota Oromooti wajjin wal qabsiisuu dandeessaa. Humna Oromoo jabeessuu wajjin wal qabsiisuu dandeessaa. Ammoo filannoon biraa Oromoon dhimma isaatti ba'ee nagaa isaa kabachiifachuu danda'u wanti jiru maali? Waan jedhurraa mee gabaabsiitii itti dabaluu dandeessa bal'istee jechuudha. Gaaffiin kee baay'ee dheeraadha. Garuu hammanii irraa wanna jedhanii deebisa. Haa ta'u galatoomi. Wanni guddaan Oromoo baasuudhaaf rakkoon Oromoo bakka kanatti kan natti mul'atu hayyoota Oromooti. Amma yeroo amma jirru kana keessatti gaafa Oromiyaa irratti irraa jalli abiddiitti qabatee jiru kana keessatti gareetu deemaa jira. Waa'ee biyyaa otoo hin taane waa'ee marcumaa fi lafa taa'umsaa fi beekumtii irratti namni qabsoo gochaa jira. Oromoon gaafa kana dhaabee furmaanni Oromoo dhufaa deema. Warri shaakala dhukaasaa gochaa jiru ijaarramanii jiru. Inni dhukaasus inni itti dhukaafamus inni itti dhukaasus ijaarramee jira. Sirna nafxanyaatiin ijaarramee doolaara miliyoona 3 walitti qabanii jiru. Otoo ji'a 3 guutin. Kuni nama ijaarametu doolaara miliyoona 3 walitti qaba.
warra naannoo Tigraay yoo fudhatte har'a biyya alaa kana keessa birrii guddaa maddisiisaniiti waa'ee garee miti miidiyaan isaanii tokkodha. Warri laayivii waraabu isuma miidiyaan haasa'u haasa'a. Doktorri isaanii fi piroofeesarri isaanii isuma inni haasa'u isuma laayivii irratti haasa'amu warri sunis haasa'a gabaasan isaanii tokkodha. Kanaafi inni kaleessa ija gaarreeffataa wallaalaa ture har'a wal hammatee waliin dhaabbatee waliin deemaa jira. Maaliif waa'ee biyyaati waan ta'eef waa'ee Tigraay irratti wanni wal nu dhabsiisu hin jiru. Tigrummaan keenya jiraachuu qaba, aadaan keenya, afaan keenya jiraachuu qaba kan jedhanirraan kan ka'e yaada garaagarummaa dantaa dhuunfaa qabaachaa turan. Ani aangoon arganne, ani sooromne, ani biyya alaa hin deemne jedhanii warri wal gaarreeffachaa turanii har'a hundi isaaniiyyuu obboleessa ta'aniitu waliin baadiyyaa fi magaalaa Tigraay keessaa lolaa jiru. Sanarraa dabalatee kan biyya alaa jiran immoo warri biyya bal'inaa keessa jiru kan kaleessa wal lolanii kan kaleessa adda adda wal diiganii inni gaan Itoophiyaa jedhee Itoophiyaa jala fiigaa ture. Isaanis akka tokkotti qaama tokko ta'anii warra biyya keessaa wajjiniin dhaabbatanii wareegama gurguddaa kafalaa jiru. Hiriira nagaa bahanii mana addunyaa yookaan immoo bakka dhageettiin uummata keenya itti argama kan jedhan hunda dhaqanii rakkoo saba isaanii qabatamaadhaan yaada tokkoon qalbii tokkoon hawaasa tokko ta'anii himachaa jiru. Kanaaf dhageettii argata kan isaanii. Kanaafi yeroo hundumaa ijaarsi waan jiruufi wal jala deebi'anii tokkoon diiguu inni tokko haasa'ee isuma sana jabeessanii dubbatu. Gama kana Oromootti yoo dhufte har'a Oromooni warra federaalistii jedhee yaa'u jira. Warra immoo riipoobilikaan Oromiyaa riipoobilik jedhee warra yaa'u warra deemu jira. Kana jidduutti mataasaa rakkootu jira. Sigaleera. Kanaaf waa'ee Oromoo baraarraa otoo hin taane ammayyuu taa'ee wal gaarreeffataa jira. Hin soba. Ittiin qarshii guurrachuudhaaf ittiin uummanni Oromoo rakkoo qaba. Rakkoon uummata Oromoo akka uummata Tigraay xiqqaa miti. Odeeffannoo bal'aan qabu, hubannoo bal'aan qabu. Inni baratees immoo isa hin baranne burjaajessuu fi isa hin baranne raatessuu irratti hojjeta malee saba koo gabroomee jira, saba koo irraa ta'ee jira, raatummaa jalaan baasaa jira, hiyyummaa jalaa baasaa jira, abidda jalaan baasaa jira hin jedhu. Rakkoonni inni gurguddaan Oromoon qabu kana jechuudha. Kana yeroon siin jedhu har'a gaafa ati qophii tokko qopheessite qophii biraas irratti qopheessa akka ilmaan masaanuu. Yoo ati har'a waan tokko fakkeenyaaf amma warri Finfinnee News Networkii gargaarsa miidiyaa uummata Oromootiif nuti sin hojjenna jedhee propozaala dhiyeessee miidiyaa 9 walitti qabanii yeroo isaan gadi bahanii uummata keenyaan nu bira dhaabbadhaa lafa miidiyaan kaan hin guunnaa gaafa isaan jedhanii warri kaanas garagaraniitu amma isa waggaa tokko waggaa guutuu taa'aa turan gofandii kanarratti banan. Kuni maal jechuudha? Qurxummiin guddaan qurxummii xinnoo nyaata. Kanaafiyyuu bakka koo kana fudhachuuf deemta waan ta'eef si ajjeesuun narra jira jedhee obboleessa isaa irratti kunoo biyya lafaa kana gubbaa irratti lafa waraanni hin jirre irratti iyyuu waraana sammuu walitti banaa jira. Inni lammaffaa warra federalizimii jedhu kana ammayyuu warra Abiyyi irraa garaan kutan warra maqaa hidhamtoota Oromootiin maqaa obbo Jawaar Mohammadiin nagadu lafa taa'umsa isaanii fi otoo Jawaar mana hidhaatii bahee waan amma Jawaar Abiyyi gochaa jiru kana fudhatee jennaan warra waliin fudhatu warra ejjennoon qabne warra kaleessas waraana bilisummaa Oromoo helikooppitariidhaan galaan geeffamaafii jira nyaanni geeffamaafii jira Wallaggatti jedhee itti duulaa turetu ammas federalistii jedhee ofiidhaan biyya ofiifuu akka federalistiin inni waggaa 27 inni sobaasuun iyyuu hin jirre otoo beekanii otoo addunyaan mootummaan kun waa tokko gochuu hin danda'u federalizimiin kun uummata Oromoodhaaf waggaa 27 keessatti bu'aa tokko hin buufne jedhanii otoo himaa jiranii warra sana faallessee warra immoo lakkii akka biyyaatti ijaarramneet rakkoo Oromoo kana furree rakkoo mataa keenya rakkoo sabaaf sablammii furraa
mee dura abidda nutti qabate, isa baahatti qabate, isa dhiyatti qabate, isa kaabatti qabate, isa jiddu galeessatti qabate kana ofirraa haa dhaamsinu. Sana booddee firoota keenya fi olloota keenyaaf haa birmannu warri jedhu har'allee moggeeffamaniitu akka isaanii Oromiyaa walaba taate warri arguu hin barbaanne walumaa galatti warri federalizimii kan TPLF sana isuma sana deebisanii TPLF ta'anii warri biyya bulchuu barbaadan ni jiru. Warri angootti deebi'uu barbaadan ni jiru. So rakkoo gurguddaan jiru Oromoon fala kana keessaa yoo falate bahaa jechuudha. Gabaabsee wanni nani jechuu barbaadu isa kana gama biraatiin warri federalistii jedhu kuni waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo itti kaaste alarjiitii isaan qaba. Miidiyaa irratti wanni isaan hin gabaasu miidiyaa irratti. Maaliif miidiyaa irratti gabaasu ittiin birrii guurrachuudhaaf. Kunoo waraana gabaasaa jirra. Kanaan dura garuu waraanni kun hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa amajjii fi guyyaa goototaa suuraa waraanaa fidee birrii guuraa jedhanii warra adda bilisummaa Oromoo irratti duulaa turan jarri kun. Har'a gaa miidiyaadhaanii waraanni bilisummaa Oromoo kana godhe jedhaniitu ittiin birrii guuruudhaaf hojjetu. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo waggaa 15 guutuu waggaa 27 kana guutuu wareegama kafalaa ture. Guyyaa tokkollee warri irra naanna'ee waraana kanaa fi oolmaa gaarii nu ooltanii nuuf jecha duutanii jirtu galatoomaa. Nuuf jotta qaamaa hir'attanii jirtu galatoomaa. Otoo hin jedhiniin isa du'e lafa keessatti abaaraa. Isa jiru akka inni mataasaa waliin qabanne mataasaa gadi qabsiisanii otoo inni harki irraa citee fi inni kola'ee jiru Lammaa fi Abiyyi irratti faarsaa turaniitu har'a deebisanii rakkoo hamaa keessa uummanni Oromoo otoo jiraachaa jiru. Isa kanaaf rakkoon kun ammayyuu warri federalistii jedhu kun rakkoo guddaa qabu. Ammayyuu qabsoo Oromoo sakaalaa jiru. Oromoon isa kana dhugaasaa walitti himuu danda'uu qaba. Wal sobuun barbaachisu uummata Oromoo baraaruu fi rakkoon Oromoo diina caala diina isa Oromiyaa dhiigsaa jiru caala warra hayyoota biyya alaa kana keessatti maadheffatee goofandiidhaan jiraachaa jirutu Oromiyaa irratti waraana banee jira. Diina kee isa alaa dhufu ofirraa dhorkita. Kanaaf fakkeenyaaf diinni bobaa jalaa bahu yookaan diinni mana kee keessa jiru isa kamtu fira keetiif isa kamtu diina keetii gargar baafachuu hin dandeessu. Isa kanaafiyyuu ammayyuu qabsoon Oromoo inni dhiigni dhangala'aa jiru inni manni Oromiyaa keessatti halkanii guyyaa gubachaa jiru kuni akka gatiin argannee warra dura deemu jira. Warra akkuma Abiyyi wajjiniin ture warra kaleessa Raabaadorii irratti turetu har'a bari bilxiginnaa ta'eetu as garagaree maal dhabdanii bilisoomnee jirra jechaa jira. Jaruma kanatu wal qoode bara. Ammas warri wal qoode kun wal gaarreeffachaa jira. Malee dhugaa jirtu san irratti hin baane. Rakkoon Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo nagada ta'e alaabaa adda bilisummaa Oromoo hin qabatina. Guyyaan goototaa guyyaa fiikshiniidha warra jedhaa turetu har'as deebi'ee dhimma kana gubbaa irratti haasa'aa jira. Isa kanaaf dhimmi kun balleessinee jirra. Mee kaleessa shanee jennee itti duullee jirra. Uummata kara kanaan deemu deeggarree wajjiniin deemna jechuu dhiisaniitu noo isin hin beektanii nutu beekaa. Ammas har'as qabsaan isaanum kan kaleessa uummata Oromoo hallayyaatti naqee isaanidha. Oromiyaa abidda itti qabachaa jiru kana daaspooraa Oromootu akka abiddi itti qabatu Oromootti godhe. Nafxanyaan har'a shanee jettee waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo ajjeesaa fi uummata Oromoo saamaa uummata Oromoo arrabsaa jirtu kuni kan maqaa baase dura warra asirra miidiyaarra sooshaal miidiyaarra taa'ee arrabsaa turetu shaneen akkasidha jedhee afaan hiikee shanee jechuun akkas jedha jechuudha afaan Amaaratiin hiikanii afaan Tigreetiin hiikanii warra afaan hiikaa turantu har'allee sabboonaa fakkaatanii qabsaa fakkaatanii uummata fuuldura dhaabbatanii birrii guuranii akka Oromoon tokko hin taane akka waraanni bilisummaa Oromoon deeggaramne kanarratti hojjechaa jiru jechuudha. Isa kanaaf rakkoo guddaan uummanni keenya qabu hawaasa keenya of harkaa qabu isa kana nama gadi cabsee dhugaasaa kana uummata kanatti himuu dhabame waan ta'eef Oromiyaan haalli ishiin keessa jirtu haala baay'ee nama yaaddessaadha. Haala baay'ee akkaan malee nama Oromoo yoo waraana kana jabeeffate malee hayyoonni Oromoo warri kaleessa balleessan yoo isaan miidiyaa kanarraa bu'anii warra kaleessa isaan mormaa ture sanaaf carraa kennanii har'a Abiyyi
Isaanii Abiyyiin wanni isaanii waan jechaa jiraniif Abiyyi maaliif mormu isaan? Isaanuu warri Abiyyi qeequ kun har'a bar kaleessa Abiyyi wajjiniin ture. Nu warri adda bilisummaa Oromoo shaneedha jedhanii hayyoota Oromoo fakkeenyaaf har'a namoota doktoroota hedduu kan isaan maqaa itti qubatti qabaa turan isin hayyoota isin beektota mee karaa isin ooftan kanarra deemnamaaf hin jenneen. Abiyyiin karaa kanatti deebii jedhanii Abiyyi kadhatu. Ofii isaaniitu waan kaleessa balleessan waan kaleessa godhan har'a balleessineerra jedhanii of duuba garagaranii namoota kaleessa isaanii wajjin lakkii obboleeyyan keenya kanan godhina jechaa ture sanii waliin mari'achuu hin dandeenye, walii galuu hin dandeenye. Isaan naqanii Abiyyi wajjin walii galuu barbaadu. Abiyyi wajjin ta'anii mari'achuu barbaadu. Malee hooggantoota Oromoo, beektota Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo wajjin marii gochuu hin barbaadan. Rakkoo guddaan jiru kanadha jechuu barbaadan. Dhiifama nan dheeresse baay'ee. Galatoomii waa hunduma keenyarra naanna'ee egaa sa'aatii dhedheeresseeraanis atis xiqqoo ni dheeressite gara bilisummaatti darbeen booda yaada waliigalaa kennina sa'aatiin keenyas deemeera waan ta'eef bilisummaa asirratti Oppiidoon waggaa 28 amma biyya bulchaa maqaama biyya bulchuutiin Oromiyaa keessaa uummata keenya saamsisaa turte sana gaafa wayyaaneef ergamtu jechaadha. Maqaaf haa ta'u malee abbootiin gadaa aarsaa guddaa kaffalaniiru qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti abbootiin gadaa duraanii. Har'a garuu abbaan gadaa bara bilbilinaa gadi ba'ee ilmaan Oromoof jedhee bosona keessa jiru Oromoof jedhee har'a filannoo dhabee hundi isaallee gara sanatti jadeeffatee jiru yeroo itti balaaleffatu argineerra. Kan biraa Oromoodhuma kana keessatti leelliftoota sirna Minilik yookiin sirna naftanyaa walitti qabanii hiriira waraana bilisummaa Oromoo balaaleffannaadhanii miidiyaa hawaasaa isaaniitiin miidiyaa saatalaayitii irra jiru miidiyaa isaaniitiin baay'ee gabaasaa turan. Asirratti hawaasa Oromiyaa keessaa Oromoos haa ta'u jallaa Oromoos haa ta'u jallaa Oromoos hin ta'in immoo jaruma Oromoo keessatti dhalate haa ta'u dhaabsisuun hin danda'amu ture. Lafa Oromoo keessatti Oromoo balaaleffachuun kun agarsiiftuu maalii qaba waan jedhuudhaa fi dhimma abbootii gadaa kanaa fi waraana bilisummaa wal qabsiistee yaada kee asirratti osoo bal'istee irratti waa jettee gaariidha. Ayyee galatooma yaada bareedaa kaastanii walabummaanis yaada bareedaa irratti bal'inaan dubbatte irra deddeebi'ee akka nuun taaneef garuu waan tokko ilaaluudhaa qabna. Oppiidoon waggaa 27 guutuu ashkarii jala deemtu TPLF'n turte biyya bulchaan turre biyya shororkeessaa turte malee. Uummata bulchaan turre guyyaa tokko uummata bulchuudhaaf karoora hin qabdu turte. Karoora isaan baasan akkamittiin uummata akka hidhan, akkamittiin uummata akka dararan, akkamittiin uummata kan akka hidhaatti guuran, uummata Oromoo dararaa hamaa keessatti akkamittiin akka galchan irratti hojjechaa turan. Isa kana maaliif gooftaa isaanii gammachiisuuf Mallas Zeenaawii qajeelfamanni Arakiiloo keessaa baasu caffeen Oromiyaa hojiirra oolcha malee karoora hojiiyyuu hin qaban jarri kun. Jarri kun karoora ittiin biyya bulchan, karoora ittiin saba guddisan, karoora ittiin Oromoo impaawar godhan hin qaban of harkaa. Kan isaan godhaa turan uummata kana shororkeessaa turan Mallas Zeenaawii gammachiisuudha. Har'a namni tokko informationii miidiyaa tokkorraa miidiyaa bashaarraa kan hin argadhe abbaa caffee pirezidaantii caffee Oromiyaa kan turee fi kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ture Kumaan Dammaqsaa maal jedhaa jedhee dubbata. Miidiyaan kun kan hin dubbatu waggaa 10f 1991 amma 2001tti karoora hojii tokkoyyuu of harkaa hin qabnu turre. Akkanumattiin waajjira linnee ba'uu malee waan Mallas godhaa jedhe godhuu malee akka inni jedhutti jechuudha. Qajeelfama kan itti kennu warra gubbaarra jiru malee akka nama biyya bulchuutti waan tokko of harkaa hin qabnu turre waggaa 10 guutuudhaaf. Kana jechuun uummata Oromoo kan itti taphatee itti taphachiisaa ture warra Oppiidiyoo kana jechuudha. Isaan uummata Oromoo hin bulchine tun taane uummata Oromoo hin cunqursanii uummata Oromoo gidiraa keessatti dhiphisaa turan jechuudha. Kan mandarara deemee uummata Oromoo funaansisa hidhaatti gursaa ture
TPLF fotoon taane kan afaanii kee uummata Oromoo hidhaa ture jala deemtu TPLF kan turte arra aangoo 4 kiiloo qabattee kan jirtu mootummaa Abiy ofiin jettee maafiyaa kana jechuudha. Maafiyoota duuriyyoota walitti sabasabaman kanatu uummata Oromoo gidirsaaf acuuccaa keessa kaa'aa ture waan ta'eef uummanni Oromoo dhiphuuf gidiraa keessatti bara isaa dabarse. Qeen Oromoo tuulamaa saamame lafti isaa abbaan qabeenyaadhaan gurgurame liiziidhaan jedhamee uummata Oromoo qeerraa buqqisanii qee dhabaa godhanii abbaa warraa buqqisanii hoomlesii godhanii ijoollee durbaa isaanii biyya Arabaatti horii harkaa guuranii immoo erganii abbaaf haadha gargar baasanii Oromoo gidiraa hin barbaachifne keessatti affeeranii kan qe'ee Oromoo shororkeessisaa ture warra arra maafiyoota 4 kiiloo qabatte warra Lammaa Magarsaaf Abiyyi kanadha jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kana keessaa bahuuf qabsoo hadhooftu wallaansoo hama godhee mootummaan kun addunyaa irratti fudhatama argatee deeggarsa Ameerikaatiif Ingiliziif Awurooppaatiin socho'aa kan ture qawwee tokko malee jilbeenfachiisee qeerroon bilisummaa Oromoo tooftaa qabtoos tarsiimoo addi bilisummaa Oromoo isaan baasuun injifachuu hin danda'ameera jechuudha. Arra garuu injifannee dhufnee biyya keenya qabannee silaa uffee yeroo jennee jiraannutti haadha ormaa boosisaa jira arraa biyya. Kanaaf kana keessaa bahuu kan dandeenyu maaliini? Gidiraa kanaan dura dabarre sanatti deebinee galuudhaaf ammayyuu daandiirra jirra jechuudha. Oromoon ala kanaa waliigalee hin jiru. Sila obboleessi koo dubbatee jira. Namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamudha Oromoon. Yoo dhuguma mana tokko ijaarate kaayyoo tokko qabna yoo ta'e maaliif miidiyaa irratti miidiyaa gara biraa walirratti ijaarra sila? Maaliif goofandii biraa goofandii walirratti balla sila? Kaayyoo kana kan saamutu jira jechuudha. Gaaffii Oromoo kana kan gara dabarsu barbaadutu jira jechuudha. Kanaaf gaaffii haqaa miidiyaa haqaa yeroo hundumaayyuu jara dhaabbatanii kuffisuudhaaf yaalii godhu jechuudha. Akka isheen hin guddannetti. Arra torban 3 oliif sooshaal miidiyaa kana irratti beeksisa dhiyeessaa kan ture OJF waltajjiin marii Oromoodha. Goofandii banee uummata Oromoo akka irratti affeeruuf torban 3 dura miidiyoota hundumaatti himee kan inni irratti hojjechaa ture. Arra guyyaa inni itti gadi ba'u ture. Guyyaa arra OJF gadi ba'utti miidiyoonni biraa Oromoo immoo yookaan Oromoof hin qabsoomne yookaan maqaa Oromootiin hin hojjenne maqaa Oromoo qabattee uummata Oromoo kan daldaltu maqaa Oromootiin siyaasa Oromootiin qabattee daldala siyaasaa kan geggeessitu gareen biraan immoo walitti dhufaniiti goofandii Oromoo irratti banu jechuudha. Oromoon warsakaalla akkasii keessaa ba'uu qaba. Daldala siyaasaa akkasii keessaa ba'uu qaba. Garee kamiin iyyuu ta'u, gooxii kamiin iyyuu ta'u, uummata Oromoo maqaa dhaate, uummata Oromoo saamuuf, uummata Oromoo iraarsuun dhaabbachuudhaa qaba. Oromoon harka wal qabee citaa namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu jechuun mana tokko ijaarta maaliif wal saamtare? Mana tokko namni ijaaru inni kaan dhoqqee dhiitee, inni kaan muka guuree, inni kaan mismaara rukutee, inni kaan qorqorroo fidee, inni kaan dhagaa guuree mana ijaara jechuudha. Mana waliin ijaarratta waan ta'eef. Garuu arra wanti ilaalaa jiru wal dorgommee anatu caalaa, wal dorgommee anatu beekamuu qaba, wal dorgommee anatu dinagdee guddaa maddisiisuu danda'a. Waan jedhu akkasiitu deemu. Inni kun immoo uummata Oromoo biyya keessa qabsoo hadhooftuu keessa jiru bara garbummaa irratti jabeessa malee bilisummaa nutti fiduudhaaf hin ariifachiisu. Arra ala kanaa wanta nuti goonu dhiibbaa uummata biyya keessaa waan qabuuf waan goonu hundumaa bilchinaan godhuudhaa qabna. Keessumaa ijoolleen dargaggoon ala kana jiran natu beekaa dhiisanii uummata Oromoo biyya keessaa maal barbaadu jedhanii yaaduu qabu. Ayyoota isaanii dhaggeeffachuudhaa qabu. Oromoon beekaa dhabeen beeku. Oromoon ayyoota dhabeen beeku. Oromoon waan hundumaanuu irraa afaan. Amantiis barbaachifnaan waaqa beeka. Gara barbaadeen beeka waaqayyoon. Karaa kiristaanaarra beeka. Karaa islaamaarra beeka. Karaa kiristaanaarra beeka. Akkasumatti immoo waaqa isaa beeka Oromoon. Waanuma keessaa dhabeen qabu Oromoon. Beektota hedduudhaa qaba. Miidiyaa hedduudhaa qaba. Garuu rakkinni Oromoo natu caalaadhaan qabeenya Oromoo wal saamutu jira. Maqaa Oromoo dhaatanii qabeenya Oromoo qisaasutu jira. Oromoon gooxii of keessatti jabeessee deemuudhaaf otoo hin taane bilisummaa fiduudhaaf deema. Qabsaa'onni Oromoo dargaggoo yuunivarsiitii Oromoo irraa ari'amanii sirna nafxanyaati yuunivarsiitii Oromiyaatiif naannoo Amaaraa irraa gariin qalamanii gariin gara qe'ee isaaniitti kan gad darbataman arra gammoojjii Oromiyaa keessa qawwee baatanii kan deeman dargaggoon Oromoo waraana bilisummaa Oromootti makatanii bilisummaa fiduudhaaf kan deeman
akka koof akka keenya biyya ormaatti baqatanii jiraachuu danda'u turan. Isaan kana baraaruu danda'uudha qabna. Warreen daandii bilisummaa xurree ganamaa qabatanii deemaa jiran kana cina dhaabbannee deeggarsa barbaachisaa hin goonuuf yoo ta'e, miidiyaa keenyaan yoo isaan hin gargaaru yoo ta'e, qabeenya keenyaan yoo isaan hin gargaaru ta'e, beekumsa keenyaan yoo isaan hin gargaaru ta'e, Oromoon waan ijaare jigsaa oola jechuudha. Nu yeroo hundumaa bishaan jigsinee bishaan waraabuudhaaf harka wal qabaa oolla jechuudha. Wal jala dhaabbachaa oolla. Galaana Oromoon. Galaana keessa jira Oromoon. Qabeenyaanis waan hundumaa qaba, beekumsaanis waan hundumaa nu guutuudha. Karaa barbaachisu hundumaa Oromoon waan hundumaa nu guutuudha. Garuu walumaa galuu dadhabee jira. Walitti fakkeessuun wal sossobuun garuu galman ga'u qabsoon keenya. Guyyaatti waraanni bilisummaa Oromoof dinagdeen funaanamutti goofandii biraa irratti bana OMN. Guyyaa itti warra miidhame warra qe'ee keessatti rakkate Oromoon jedhee OGF goofandii banutti gadaa niwus yookaan immoo gadaa niwus miidiyaatiin jedhee Oromoon gadi ba'ee goofandii irratti wana. Wal sakaallaa akkasii keessaa Oromoon bahuudhaa qaba. Daldala siyaasaa akkasii keessaa bahuudhaa qaba. Warri qabsoo bilisummaa Oromootti timaaf jirma guuraa turan arra gariin isaanii eessa akka jiran beekna jechuudha. Itoophiyaatiin deemuuf afaan faajjii Itoophiyaaf federaalizimiidhaan deemna jechuun Oromoo goomsuudha malee Oromootiif karaa bilisummaa hin qabu. Oromoon karaa isaa goomuus hin danda'u. Karaa inni irra jirus immoo karaa haqaaf karaa bilisummaatti isa geessudha. Oromoon jaarmaya siyaasaa dhabee hanqina jaarmaya siyaasaa hin qabu. Kanaaf maqaa Itoophiyaatiin daldalli siyaasaa godhamu eenyu biratti iyyuu fudhataman qabu. Ilmoo Oromoo xiqqoo biratti fudhataman qabu. Ilmoo keenya ati Itoophiyaa miti ati Oromoodha jennee guddisaa jirra. Alaabaa morma isaatti dhiine, alaabaa morma isheetti dhiine, alaabaan kun dhiigaaf lafee Oromootiin dhufe jennee guddisaa jirra. Irbuu jaallaniitti himnee guddisaa jirra. Qabsaa'ota Oromoo suuraa isaaniif seenaa isaaniitti himnee guddisaa jirra. Kanaaf Oromoon gowwoomaa hin jiru. Warri miidiyaa ala kanaa qabatanii ala kanaa weeddisaa ooltan irraa dhaabbadhaa. Mooraa qabsoo Oromoo tasgabbeessaa. Gaaffiin Oromoo kan inni galma ga'u gaafa nu wal dhageenyedha. Garuu immoo yoo wal dhaga'uu dinnes Oromoon falmatee waggaa turraa dheerata malee qawwee kaasee lolaa jira waan ta'eef gaaffiin isaa galma ka'a. Gara Oromoon itti deemaa jirutti adeemnu malkaa Oromoo jallisnee rakkina biraa keessatti waliin sakaallu sun jedhu dhaamsa dhaammanna. Galatoomi bilisummaa haasaa kee keessatti waa tokko na yaadachiiste. Irratti yaada tokko lama kennuun keenya dirqama waan ta'eef anis kana irratti yaada gabaabaa tokko itti dabaluuf jedheeni namoota faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo deemanu maqaa Oromoo dhaachaa kana biyya alaa kana keessa gaa waggaa dheeraa warri turtan tarii muuxannoo kanaan duraa irraas waa dandamattanii har'a geessaniittu waan haaraa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu baay'ee wanti si dhibu baay'ee waan nan ajaa'ibina dhiisuu dide keessaa yeroo tokko namoonni maqaa Oromoo dhaachaa miidiyaa maqaa Oromootiin akka kanattiin gaafa Oromoo burjaajessuu irratti hojjetanii yoo ati gadi baatee dubbattes gareen jira kanaa garee bal'aa ittiin Oromoo diigan biyyoota adda addaa keessatti hundeessaniiru waan ta'eef tokkummaa Oromoo irratti kisaaraa yookiin miidhaa isaan fidantu waan caaluuf callisna yeroo baay'ee. Amma garuu asirratti waa jechuufani. Kaleessa akkuma ati jette torbee sadii akkas ga'eera gargaarsi dhimma Oromoo gargaaruudhaa fi wanta addaan jiru ka hidhamee fi abukaatoo ta'u ka du'ee fi yookiin ka abbaa manarraa du'e maatii gargaaruu ka manni gubate mana ijaaruu fi ka dhukkubsate yaalchisuu waan jedhu giddu galeessa godhateeti. Gargaarsi kun kan inni goofandimiin sun banamuudhaaf irratti mari'atamaa ture miidiyaa adda addaatiin. Asirratti garuu waa tokko jechuuf barbaadan. Namoonni gallamee jiranuu gar tokkotti cituu danda'u qabu. Fakkeenyaaf asiin wajjin ta'a waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo faarsaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo leellisaa gadi ba'anii immoo dhaqanii dafqa xuruurfatanii qarshii ittiin Oromoo burjaajessan walitti qabuun tuffii uummata Oromoo agarsiisa. Amma laalteetta yoo ta'e miidiyaa isaanii guddifatan mormii hin qabnu miidiyaa irraa Oromoon miidiyaa baay'ee taajoma. Garuu wal dura dhaabbannaan maaliif barbaachise? Yeroo baay'ee tokko lama jettee
kaasuu fi dandeessa waan isaanii dhufanii Oromoo jala dhaabbatan. Gaafa isaanii akka Oromootti maqaa Oromootiin dhufan gargaarsa akkamii gochaafii turre? Gochaafii jirras hin goonaafis gara fuulduraatti garuu tartiibaan ta'uu qaba. Wal jala deebi'anii Oromoo wal harkaa saamuun kun qabeenyi miidiyaa kanaa qabeenyi instituushinii hundisaa Oromoodhuma. Oromoon immoo ituu duraa duubaan waliif ibsaa deemanii gaarii ture malee gadi ba'anii akka wal diigan kun anas irratti anjiran komaddu baay'ee gaaffii kan natti ta'u warra har'asii wajjin mataa dhukkubsachaa oolan dhimma GoFundMe kanaa wajjin wal qabe ilaalteetta yoo ta'e yaadni namaa adda ta'uu danda'a. Har'uma lafaa ka'anii miidiyaan guddaadha jedhamu waa'ee federaalizimii jalqaban. Hayyuun Oromoo jedhamu waa'ee federaalizimii achirraa balaa buusa. Wayyaaneen federaalizimii dhugaa wayii miti kan isheen lafa nuu keessa abbaa humna qabu fayyada. Kan itti tooftaa siyaasaa fayyadamtu diinaa wajjin mari'atte yoo humna qabaatte qofa. Kaarraa kanaaf obsobuudha. Amma akka waan wayyaanee waggaa 27 federaalizimii dhugaa lafa qabsiifte wayyaaneef boo'uun kuni osoo achirratti yeroo fixuu baatanii baay'ee gaariidha. Maali uummata Tigraayiif rifachuu dandeessaa? Uummata Tigraay si gaddeessuu hin danda'a. Maaliif uummata waan ta'eef akka uummataatti. Garuu wayyaaneedhaaf bu'anii federaalizimii wayyaaneetiif ragaa ba'anii gadi ba'anii boo'uun kun humna ofii wallaaluu yookiin Oromoo wallaaluu yookiin humna Oromoo tuffachuu jettee lafa kaa'uu dandeessaa? Warra isin keessa ba'anii dhaqanii amma sagalee ta'aa jiran warruma ganama asii gargaarsa saba Oromootiif jedhanii asii mataa dhukkubsachaa oolantu amma immoo dafqa isaanii cobsanii achirraa dudubbachaa jiru jecha inni kun sirraa'uu danda'uu qaba. Adda baafachuu dadhabne amma namanu booda adduma wal baafachuu dadhabne gara bilchaate falfalachuu yoo ta'e immoo qabsoo Oromoo keessa hin jiru kun gara bilchaate falfalachuun salphina fida xumurrisa. Kanaaf akka kanatti hubatan gaariidha jechuun barbaada. Gaaffii xumuraa tokko yaada xumuraa tokko kaafnee asumaan sagantaa keenya goolabna. Yeroo baay'ee leelliftoonni sirna naftanyaa silaa sanatti deebina. Oromoo fi Oromiyaa wanti jedhu badu malee Itoophiyaan nagaan argattudha ni amanu. Keessoonuma namaa ejjetanii jechuudha. Namichi Hayilee Gabrasillaasee jedhamu tokko dheengadda miidiyaa biyya sanaa irratti Oromoo fi Oromiyaa naga baddu jechaa ture. Achiyyuu nannuu miidiyaadhuma isaa leelliftootuma isaaniitiin deddeebi'anii dudubbachaa turanii gurra keenya wanti dhageenye baay'eetu jira wanti dubbifnes Hacaaluu Hundeessaa dhugaa jiru dubbateeti kan inni jiraan ajjeefame. Dhugaa jiru dubbatee ajjeefame. Namichi kun garuu akka kanatti Oromoo cabsee qabeenyi isaa Oromiyaa keessa jira. Hammallee Oromoo saamaa jira. Qabeenyi isaa guutuun Oromiyaa keessatti jiraataa jira. Lammanni isaa Dinquu Dayyaasaa Bilxiginnaan kan isheen salphiste. Qabeenya isaa sana uummata Oromoo waan ni gargaaruuf rakkataa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee isaa waan ni bahuu fi irraa ari'anii baqataa godhanii biyya laallee geessanii amma garuu adeemsumaan gara hojiitti illee waan deebi'aa jiru fakkaata. Inni gaariidha. Isaan hojjetaniiru. Saamicha adda addaa hojii waggaa tokkoon kana dhaabbate kisaaraa gamii takka irra ga'e tilmaamuun nama rakkisuu jechuudha. Mee kanumaan waliin qabanii. Oromoon duubdeebii kana akkamitti kennuu danda'a? Oromoof Oromiyaan baddu malee Itoophiyaan hin jiraattu jechuun kuni maal jechuudha? Gabaabsi daqiiqaa 2 qofa tokkummaarraa daqiiqaa 2 fudhadheen gara bilisummaatti ceena. Baay'ee galatoomii. Egaa akkuma beekamu warri waa'ee wanni amma haasa'aa turre sun keessaa tokko kanuma jechuudha siigalee. Hayilee Gabrasillaasee kana jechuu isaatti qaanii narraa jessu yookaan immoo nan dinqisiisu. Maaliif mootummichi Abiyyi Ahmad gaafa ol bahe akka sirna Minilikiin uummata Oromoo irratti ijaaru kana ifatti Oromootti himaa ture. Kana warra har'a federalistii warra har'a gadi bahee Abiyyiin mormu kanatti himaa ture. Namichi kun sirna nafxanyaa ijaaraa wajjiniin deemtanii harka rukutinaadhaa jennetti hiinee dadhabne. Gaafa sana wallaalaadhaa waa tokkoon beekuu warri adda bilisummaa Oromoo deeggaru kuni shaneedha jedhanii maqaa nutti moggaasanii biyya alaa kana keessatti gaafa sana shanee turre
shaneedhaan maqaa shaneetiin nu xiqqeessaa turan. Har'a garuu Hayilee Gabrasillaasee yoo kana jedhe mee warri kaleessa Abiyyi Ahmad sirna Oromoo ijaaraa ilma abbaa gadaati jechaanii turanii har'a mee deebii taa kennanigaa isaan irraa deebii eegganna warra waraana bilisummaa Oromoo haa galu lolli nun barbaachisu waraanni nun barbaachisu kana booda poolisii tokko nuti waraanuma kan jedhame hin barbaannu warri jechaa ture deebii taa kennu kana nuti kaleessa dubbachaa turre maaliif maaltu na dhiqqisiisa akka aannoleen jiguudhaa deemu akka caliin calanqoo diigamu kana hunda dubbachaa turre wanni amma dhufaa jiru isa nuti kaleessa dubbachaa turredha. Kanaafuu anaaf raajii miti haa ta'u garuu uummanni Oromoo kan hubachuu fi beekuu qabu namoonni kaleessa Abiyyiif harka rabaa turan har'allee karaa kaleessarraa hin deebine. Bakkuma Abiyyiin kaleessa Abiyyii harka rukuchaa jiran har'allee harka lafa jalaatiin kanuma hojjechaa jiran. Kanaafuu wanni federalizimii jedhamu uummata Oromoo hin baasu. Nafxanyaani kanaafi kan inni Oromoo beektee garaa Oromoo fi namni Oromoo baratee qabeenya biran darbu, dubartii biran darbu, birrii biran darbu. So kanaafiyyuu akka barbaadne goonadha. Amma Hayilee Gabrasillaasee kana waa'ee Dinquu Dayyaasaa kaastee jirti. Dinquu Dayyaasaa abbaa Oromooti. Oromoo miliyoonaan lakkaa'amu barsiisee kan inni gadhiise Rift Vaaliidha. Warra kanatu warra irra caalan isaanii dirree qabsoo jiru. Wanni isaan isatti duulaniif kanaaf. Wanni isaanii qabeenya isaa akka inni saamamu akka inni ajjeefamu wanni isaan barbaadaa turaniif kanaaf jechuudha. Dhaloota barsiise, isa beelee nyaachise, isa dhukkubsate fayyise. Hayilee Gabrasillaasee immoo wanni inni Oromoo keessa dhaabbatee Oromoo arrabsaa jiruu fi Itoophiyaa ijaaraa jira. Sigalee akka Oromoon hin baranne, akka Oromoon magaalatti ol hin seenne, akka Oromiyaan hin jiraanne gochaa jira. Garaagarummaan jiru kana jechuudha. Kanaafuu gabaabsee yoo sii deebisee uummanni Oromoo warri ala jiran ammayyuu hayyoonni Oromoo kanarraa barachuu danda'uu laata. Hacaaluu Hundeessaa yeroo ajjeefamu waan amma inni jedhe kana hin jenne nama tokko irratti kan inni xiyyeeffatee dubbate. Saba guutuu dhabamsiisuu qabnaa kan jedhu Hayilee Gabrasillaasee qofa miti. Namichi tokkos jira Oromiyaa baandi lalii taphattinaa maadara allebbatti kan jedhee dubbatu. Jarri kun nama tokko miti. Ijaarsa Minilik Harargee kan ijaare, ka Shawaa jedhe, ka Arsii jedhe, ka Wallagga jedhe, kan eessa moggaase kuni abbaa gadaa miti bar. Miniliktu ijaare bar. Oromoon seelii kana of keessaa buqqiseera. Bilisummaa barbaannaa, walabummaa barbaannaa jedhe. Garuu yoo xiqqoo waa tokko aarree nuti Harargeedha jennaa, nuti Arsiidha jennaa, nuti Shawaadha jennaa, nuti Jimma jennaa rakkoon keenya kana. Caasaan Minilik ijaaree nuyi warrummaan Oromoodha of barree jirra afaan keenya barbaanna Oromiyaa barbaanna warri jedhu kunu lagatti deebi'ee laga keessa of waama. Isa Minilik kaleessa achitti godoo Minilik ijaare sana keessatti of waama. Biyyi keenya tokko afaan keenya tokko Oromummaaf Oromiyaa irratti ijaaramna kan jedhu hin jiru. So kanaafiyyuu rakkoon amma gargaarsa namaafillee yoo godhan namni gandaan nama gargaaraa jira. Lagaan nama gargaaraa jira. Nama ganda isaa malee hin gargaaru. Nama amantii isaa malee hin gargaaru. Kana caasaa kana kan fide eenyudha Minilik divide in the rule. So kanaafiyyuu innummaan warri amma haasa'anii asirra ba'anii wanni jedhan kuni anaa fi waanii miti waa'een Dinquu Dayyaasis kanuma yoon gabaabsee siime yoon daqiiqaa koo irra dabarsuu baadhe galatoom. Ayyee galatoomi waan baay'ee kaasteetta bilisummaa asumaan irra deebi'uun barbaachisu gaaffichi faadhaati. Ayyee galatoomi waan nama dhuunfaa tokko kaafne waan Hayilee qofaa kaafne waan Walde Giyoorgis kaafne waan haasofnu miti wanti Abashaa kuni waan walumaa galatti Itoophiyaa warra ofiin jedhanii gogaa waaroo jaldeessaa yookaan immoo waaroo waraabessaa uffatanii isa jiru dhokatanii uummata Oromoo qarxamsanii nyaataa turan kun hundi isaanii walumaa galatti caasaa nafxanyaa jedhu san jalatti warri hidhatanii jiran jechuudha. Obboleessi koo amma ture namichi tokko jira. Namichi kun maqaa Oromoo dhaataa naannoo Wallagga keessatti kan dhalate fakkaatu. Akka inni jedhutti galgala tokkotti Oromiyaa bakka 11tti kukkutanii borga nama gadi baasanii Oromoota amma aangoorra jiran hojii dhabaa gochuudhaa jedha. Akka abjuu isaatiitti. Abiyyi Ahimad kana godhee nu gammachiisuu qaba akkuma Jawaariin faa daffareedhaa galche akkuma TPLF lole kana gochuu qaba Oromiyaa diiguu qabaa jedha afaanii baase. Namichi gorsaan Abiyyi immoo afaanin Amaaraa
akkuma afaanni Ingiliffaa Awurooppaa biyya Ingiliz biyya xiqqoo naannoo amma Amaaraan geenye keessaa ba'ee addunyaa keessatti guddate afaanni Amaaraa biyya addunyaa irratti gadi ba'ee guddachuudhaa qabaa jedha. Oromiyaa irrayyuu darbe biyya amma impaayera Itoophiyaa kana irrayyuu darbe. Kanaaf abjuun warri Amaaraa amma abiyyiin qabatanii bololaa jiran kun abjuu sirna Oromoon dhufaa darbaa qabu. Sirni Oromoo kun sirna gadaa, sirna duudaa, sirna dimokiraasiin iyyuu adda ta'e. Dimokiraasii jechuun harka 51 jechuudha. Akka waan dimokiraasiin qulqulluu ta'etti Oromoon kan inni irraa dubbachuu barbaadu sirna gadaa wajjin wal qixxeessee. Sirni gadaa jechuun immoo harka 100 jechuudha. Oromoon qulqulluu ishee jechuudha. Harka 51 mootee namaa 49 boossaa galtaa jechuudha. Harka 100 garuu harka 100 amansiifattee harka 100 wajjin nagaadhaan jiraatta jechuudha. Harka 49 yoo boochifte garuu harka 49 sodaataa jiraatta jechuudha. Boodii gaardii ammalee mana fincaaniyyuu nattu jechuudha. Shororkaa jiraatta jechuudha. Oromoon sirna gadaa deeffachuu qaba malee sirna dimokiraasii miti kan inni jabeeffachuu qabu. Warri nafxanyaa kun maqaa Itoophiyaatiin uummata Oromoo diiguu barbaadu jechuudha. Seenaaf qabeenya Oromoo diiguu barbaadu jechuudha. Eenyummaa Oromoo diiguu barbaadu jechuudha. Haayileen kanarraa adda miti kan inni qabu. Haayileen waggaa 27 guutuu Mallas Zeenaawii faa duukaa dure dimokiraasiin Itoophiyaa hin barbaachisu uummanni Afrikaa iyyuu midhaan nyaatee buluu qaba malee dimokiraasiin isa hin barbaachisu nama jedhaa turedha. Kanaaf waa'ee Haayilee irraa haasa'u otoo hin taane sirna Minilik, sirna nama nyaata, sirna dubartoota keenyarraa harma muree, dhiira keenyarraa qaama hormaatsaatii muree, Oromoo harka muree, inni ammaa kun immoo Oromoo morma muraa jira. Ilmi isaa Abiyyi Ahimad jala deemtonni isaa kun immoo Oromoo morma muraa jiru. Kanaaf walumaa galatti iyyuu jarri kun Oromooti warra garaa laafan miti, warra Oromoo lafarraa barbadeessu balleessuu barbaadan, qabeenya Oromoof lafa Oromoo qofaa warra barbaadan, warra Oromiyaa irratti bal'atanii jiraachuu barbaadan isaan kanadha. Kana qofaa miti. Faannoo naannoo Amaaraa miliyoonii 3 ta'u fidanii naannoo Finfinnee irra qubsiisaa jiru kan jedhamu odeeffannoon jira. Jarri kun borganama gara waggaa tokko booda Oromiyaan gara ishenitti deemtu maalitti akka deemnu iyyuu hin beeknu. Afaanni barnootaa afaan Amaarinyaa ta'uu qaba kan jedhu proposaalaan qophaa'ee jira. Kan immoo kan isaan hojiirra oolchuu danda'an sirna federaalizimii amma jiru ishee amma jirtu kanayyuu dhabamsiisanii Oromoo amma aangoorra jirtu kanayyuu lafarraa balleessanii mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo maalii kan jedhamu kan hundumaa balleessaniiti sirna barnoota isaanii fi sirna dargiin ittiin biyyattii bulchaa ture sana deeffachuudhaaf deemu, arongaadee bicaa isaanii gadi baafachuuf deemu, amantaa tokko gadi baafachuuf deemu, afaan tokko gadi baafachuuf deemu. Kanaaf Oromoon ciisee eeggachuu moo ka'ee eeggachuu qaba. Qeesaa kan eeggatu abbaadha. Ormi namaan eegu. Ormi qe'ee namaa barbadeessee deemu barbaada. Qe'ee kan eeggatu garuu abbaadha. Oromoon ka'ee qeesaa eeggatu. Oromoon waraana isaa jabeeffatu. Oromoon jaarmaa isaa jabeeffatu. Oromoon mooraa qabsoo isaa tasgabbeessu. Wal saamurra waliisaa wal qoqqoodee gandaan maaliin wal kukkuturra mooraa tokko jalatti deebi'ee dubbii waliin qabu fixachuu qabaa. Baay'ee haasofne egaa isa haasofne kana uummanni hojiirra akka oolchutti immoo uummata biraan nu ga'a. Galatoomaa nu affeeruu keessaniif. Ayyee galatoomii bilisummaa waan baay'ee kaastee egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aagaa hundumti kan keenya waa'ee Oromoo waan nutti dhaga'amu waa tokko tokko jejjenneerra. Egaan gara xumuraatti dhufnee jirra. Xumura irratti wanta hin hafee ishee kanatti guutuun qabaa jettan yoo jiraate carraa xumuraa waliif kennine hangama kooti wanti hin hafe jedhee jedhu tokko yoo jiraate waan gabaabaa Oromoon humna isaa jabeessuu irra qofa irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Sabni humna hin qabne eessayyuu gahuu hin danda'u irra deddeebi'ee kanuman jedha. Oromoon biyya keessaa waliigaltee tokkummaa 100% waliigaltee parsantii 100 qaba. Oromoon biyya alaa immoo akkuma jiruttuu jira. Parsantii 100 waliigaluu yoo baates waan irratti waliin galle lafa keeyate isa irratti waliigaluu irratti waliin hojjechuu qaba. Waan jedhuudhaan inni goolabuu barbaada. Yaada xumuraa yoo qabaattan isinii fi carraa xumuraa kenneen kanumaan xumurra. Galatoomi Mustafaa waan xumuraa wanni nuti jennu waan baay'ee dubbanneerra. Ammas wanni nuti haasofnuuf irra deddeebinee
akka uummanni keenya karaa kaleessa irra turerraa karaa sirriitti akka deebi'uu fi kaleessa gaafa aktivistoota Oromoo fi hayyoota Oromootiin dhiisaa karaa kana jechaanii turre akka isaan karaa irratti deebi'aniif malee akka isaan badanii hafaniif miti. Gariin isaanii hedduun du'aniiru, gariin hidhamaniiru, gariin immoo amma kunoo biyya alaa kana keessatti ammallee karaaruma durii sanarra jiru. Wanni guddaan Oromoon of sobuurra uummata Oromoo irratti maaliif mootummaa naannoo Tigraay irraan baranne? Poolisiin Oromiyaa naannoo Tigraay irraan baratu. Waraanni raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraay irraan baratu. Diyaaspooraan Oromoo naannoo Tigraay irraan baratu. Namni seenaa wanna kana kan argaa jirru abaluu kitaaba akkasiitii gaafa sana wanti jedhamu hin jiru. Waan har'a ija keenyan arginu. Mee uummanni Tigraay kun yaada tokko qabaa hundi kun. Maatii tokko keessattuu yaadni tokko hin jiru. Uummata kanaa wal balaaleffatu argitanii jirtu. Mee isaanii miti warra PP keessa jiru. Mee warruma Abiy Ahmad wajjin hin jiru uummanni Tigree yookaan immoo uummanni naannoo Tigraay kan PP keessa jiru kan uummata isaa arrabsu hin jiru. Kan beekee waraana isaa arrabsu hin jiru. Yaada isaa akka yaadatitti yaada dhuunfaa kiyyaati jedhee himata. Kanaafuu Oromoon kanarraa baradhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Gabaabsee wanni ani Oromoodhaan jedhu barnoota isin haa ta'u. Yuunivarsiitii bakka itti Oromoon silaa itti walii galuu danda'u. Kan biyya alaa jiru, kan biyya keessa jiru. Otoo warri diyaaspooraa jiru kun walii galtee qabaate. Oromoon Keeniyaa keessa jiru. Oromoon Taanzaaniyaa jiru. Ruwaandaa jiru. Ugaandaa jiru. Tumsa Oromoo ta'a. Oromoon biliyoona argachuu danda'a. Garuu nutiyyuu innummaan hamma jirru kun maqaa Oromoo fi aadaa Oromoo fi seenaa Oromoo qabannee jirru kun tokko ta'uu dadhabuu keenyatu obboloota keenya amma dhabnee miti beeki. Inni isa biyya keessa jiru warri ollaatu meeqannu Somaaleen har'a nuu birmata. Garuu wanni guddaan namni aangoo irratti namni aangoo wajjin hin du'e hin jiru, namni birrii wajjin du'es hin jiru. Isa kanaaf dhaloota bu'aa dabarsinee haa duunu. Biyya keenyaaf, saba keenyaaf, ilmaan keenyaaf waan hin duune Oromiyaa bara baraan dhaabbattu, Oromiyaa Ameerikaa taatu, Oromiyaa Awurooppaa taatu yaa ijaarru. Kanaafuu karaa haqaa fi karaa dhugaa irratti deebi'a. Kanuman jechuu barbaada. Galatoon. Hayyee. Bilisummaa waan jettu qabdaa? Baay'ee dubbanneerra muraa ooluun guuraa ooluudha jedha. Oromoon baay'ee dubbatanii miti. Armaa olitti hedduu dubbannee obboleessi koo isaatis baay'ee dubbanneerra. Nuyi kan jennu yoo Oromoo walii gale malee manatti galuu hin dandeenyu. Sabni guddaan kun saba xixiqqoo gaanfa Afrikaa irraa fakkeenya fudhachuu qabna. Sabni Eertiraadhaa tokkoomee gamtoomee qabsaa'ee lolee dargii injifatee mootummaa of harkatti deefisee biyya walabaa ijaarratee mootummaan warri TPLF tokko ta'anii qabsaa'anii gamtoomanii lolanii Itoophiyaa waggaa 27 bulchanii akkasumatti illee warri Sudaan isa gubbaarraa isa kaabaarraa citaniiti mootummaa ce'umsaa kan isaan ijaarratan gaafa isaan wal toomanii tokko ta'anii waraana isaanii jabeeffatan addunyaan amma biyya ta'uu dandeessu jedhee eeyyamee fi biyyoonni naannoo keenya irra jiran biyyoonni xixiqqaan jiru warra akka Sumaalee fa'aa biyyoonni akka xiqqaa akka Jibuutii fa'aa jiru biyya amma Jibuutii nama miiliyoonii tokko hin taanetu biyya ta'ee jiraatee jira kun gamtoomuu fi cichoomina qabaachuu irraa agarsiisa. Biyyooti ollaa keenya irraa fakkeenya fudhachuu qaba Oromoon. Biyyoonni ollaa keenyaa dhiyoo asitti waggaa 30 asitti biyyoonni sadaffaa nama bilisummaadhaaf deemaa jirti. Eertiraan bilisoomte, Sudaan bilisoomte, TPLFis bilisummaadhaaf deemaa jirti amma yeroo gabaabaatti bilisoomuu danda'u jarri kun. Jarri kun hidhatanii utuu Oromoo irraa fuudhanii ammas deebi'anii bilisummaadhaaf dhufaa jiru. Kanaaf yeroo kana jennu quuqama saba keenyaaf qabnuuf inaaffaa saba keenyaaf qabnurraa kaanee dubbanna. Yeroo maqaa namaa kaafne dubbannu ijaaramuu qabna, jabaachuu qabna, gamtoomuu qabna yeroo jennu dhiibbaa nama tokko irratti qabaannee otoo hin taane jibbiinsa nama tokko irratti qabaannee otoo hin taane inaaffaa sabni keenya garbummaa keessa jiraachuu hin qabu jedhurraa kaaneetu waan ta'eef uummanni Oromoo akkatti nu hubachuudhaa qaba. Kanaaf beektonni keenya, hayyoonni keenya gara mooraa qabsootti deebi'uudhaa qabu. Miidiyaan keenya miidiyaa daldalaatii, miidiyaa naggaadeerraatii gara miidiyaa Oromoo, miidiyaa qabsootti as deebi'uudhaa qaba. Suuraa qabsaa'otaaf, suuraa waraana bilisummaa Oromoo nama jala qabe, tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu Oromoo jala qabe, Oromoo ittiin gowwoomsuu hin qabu, meeshaa ittiin daldalaa Oromoo godhachuudhaa hin qabu kana jala murree eenyutti iyyuu himna.
yoo dhuguma mooraa qabsoo Oromoo gabbisuu barbaadu ta'e rakkoon uummanni Oromoo keessa jiru golee hundumaatiin dhiyeessuudhaa qabu wal saamuu hin qabnu wajjin dhaabbachuu qabna walii wajjiniin qabsoomuu qabna malee qabsoo wal saamuu hin qabnu isa kana jala murreetti himna eenyuyyuu tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo dhiigaaf lafee ilmaan Oromootiif sabbata haadha Oromoo keessaan tarkaanfii fudhatamu rasaasa mudhii isheetti hidhattee waraanaati Oromoo geessituun tarkaanfii fudhatamu ala kanatti gabaasanii dinagdeen uummata Oromootti hin gowwoomsanii mooraa qabsoo Oromoo warri hongessan Oromoo irraa dhaabbachuu qabu kana jala murree itti himnaa kanarraa baratanii gara fuulduraatti barnoota argatu jennee abdii qabna kanuman jedhaa galatooma. Galatoomi. Egaan daawwattoota keenya sagantaa marii qeerroo guyyaa irraatiif jennee asuma irratti xumurraa yeroo biraa sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti yeroo gaarii keessa jiraadhaa galatooma. Ijoollee baddaa kooti kiiloleen halkan wayyaa meeqa waarii kuttutti kiraarri saafaa wayyaa meeqa waarii kuttutti naate mucaa kiiloleen yoo barii kaate wayyaa naarmee koo'e sooretti meengan lakka koorretti tinaaf nukka joorretti yaa ijoollee baddaa keenya. Ijoollee sayyoo noreen teemangeessi yoo toleen yoo kallaan boorri toleen yoo rafnaan abjuun tolee tamma yaabbii sombooti naamma nyaata sombaati. Yaa ijoollee baddaa keenyaan yaa ijoollee baddaa keenyaan yaa ijoollee baddaa kooti taachi bu'ee na bu'ee tarkirreetti na du'e. Bongaada kadhaa himuu meeqal moolee daldeetti naachi gallaawaa himuu naa akka ijoollee gameetti. Bongaa wasungu yolong gurralee yakumanii tisineessa turtanii kaanarsaa fi tumtanii otoo gurreena nyaateen bakkee waa shaadhaatiitti fuullee taraboogaatti fuullee waa lagootaatti yaa ijoollee baddaa keenyaa yaa ijoollee sayyoo kooti yaa ijoollee baddaa kooti. Narfaasaa qotaan malee birraa maala ramatu qeerrummaan horan malee niitii fuunaamaan nyaatu. Yaarmee kooti azooretti meengan lakka koorretti meenaaf nukka joorretti kiyya ijoollee baddaa keenyaan sootallooti yaa ijoolleen bosonuun gaaraa gaafaan booyyeen kalaadaa gaafaan gaafa dhiiraan beekanii maafan geeran salaafaa luuchee kobbaa bakkuu yaabbaa bakkuu baay'isaa rakkoon dhiiranaafisaan yaa ijoollee baddaa keenya nachi bu'ee na bu'ee tarkirreetti na du'e. Leensana deemataa gongo guuftaana marga jedheen guddaa yaada garaanii barrina darba jedhe. Sootallooti yaa ijoolleen tachinooti yaa ijoolliseen toloofeen gadoofe kan hawaashaa godhadhaatiitti fuullee tarabootaatti. Nan gurguree raada gongo fuullee goda godaatti goda kicheessanatti nan gurguree raada ko. Malkan nyaaramaa yootti waan yoo huccii barkiitti yaa ijoollee baddaa keenya. Nani maalangeera ranga ijoollee baddaa keenyaa yaa ijoollee baddaa keenyaa nattami nangeerara yaa ijoollee baddaa keenyaa gurraadheen afultamaa naafur godaa naannofte niseen godaa naannofte waan bassaa jafaa jetteen yaa ijoollee baddaa kooti kaana miti boorri kongoo kan immoo beetumeefi. Kan immoo beetumeefi kan immoo heddueefi baala siin baalli buutu yoo baala garbuu malee yaa ijoollee Oromoo kooti yaa ijoollee daallee kooti. Ijoollee yaa ijoollee ongooma ijoollee baddaa keenyaa boosonuun gaaraa gaafa booyyeen kalaadaa gaafa gaafa dhiiraan beekanii maafan geeran salaafa. Dubartiin farsoo gadeen burcuqqoo dhiqaanaati dhiirti galaa gadeedha. Kalkala hiikuunaati yaa babbaa kobbaa dhiiraa yaabdiisa daannoo wageenge gaafuma abdiisaan gal. Yaabdiisa daannoo galeenge yaa ijoollee baddaa keenyaa durbeen na dhiiteen nyuuteenge baala siin baalli jiru. Yoo baala garbuu malee duunaan awwaalli jiru yoo bira darbuu malee. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dadammaqiinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan
gaaffiiwwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa Niwus Neetwoork miidiyaa walabaa fi loogiirraa bilisa ta'e jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'edha. Walabummaa Niwus Neetwoork.